Mootummaan amma jiru akkamiin ilaaltu isin mootummaa ministeera muummee ittiin durfamaa jiru kana? Ijuma lamaan ilaala. Attamiif attam? Ijalachuu nan qabaa jechuukooti. Ijuma namni ilaalu ijuma lamaan ilaala mootummaa kanaanis. Jechuu koo hubannoo keessan yaada keessan jechuu kiyya. Inni kun kan dhuunfaa kiyya ilaalcha mataa kiyyaa egaa ibsachuu dhiisuu mirgan qaban fakkaata dhiifama waliin. Hin danda'ama. Naasuu PPP Dhibbuu Finfinnee labsii duula waraanaa Egeree Oromiyaa fi Oggura geejjiba Abaaboo Obbo Gaaffii fi deebii haala yeroo irratti turtii ajajaa olaanaa Abaaboo Obbo Jaal Marroo Dirribaa nutis gara chaanaalii keenyaatiin guutuu booda irratti isin dhiyeessinaan eegaa oolmaa Obbo labsii Oggura Egeree Oromiyaa kan waraana bilisummaa Oromoo Abaaboo Obbo hooggansa Abaaboo Obbo jalatti labsame bu'uura sirna PP raasu qofa osoo hin taane sodaa fi naasuu hamaa keessa isaan galcheera. Mootummaan Bilisiginnaa waggaa guutuu biyyi nagaa Oromiyaan tasgabboofteetti jechuun uummata afaan faajjeessuun gowwoomsuuf facaasaa ture. Yeroo ammaa labsii kana qofaan afaan qabateera. Naasuun isaan dhuunfatee hangam akka jabaatu kan mul'isu afaan isaanii osoo hin taane gocha isaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti raawwachaa oolanidha. Ragaan hunda caalu sochii waraanaa har'a magaalaa Finfinnee dhiphisaa ooledha. Mootummaan biyyi nagaadha jedhee lallabaa ture sun har'a sodaa duula waraanaa Egeree Oromiyaa irraa kan ka'e konkolaattota waraanaa dhibbaan lakkaa'aman Finfinnee keessatti bobbaasuun lafa dhiphisaa ooleera. Finfinneen har'a giddugala mormii fi lola dhiyoo sitti fakkaatti. Kunis mootummaan nagaa qaba jedhu sun hagam sodaa keessa akka jiruu fi humni oboo dhiibbaa jabaa uumaa akka jiru kan mirkaneessedha. Dhugaa hin awwaalamu. Dhiphuun diinaa har'a mul'ate kun madda injifannoo saba keenyaatiin mootummaan uummata isaa irratti waraana labsee nagaa qaba jedhu har'a gootota daggalaa dhufee isaan qaqqabuu sodaachuun muddama keessa galaniiru. Duulli waraana Egeree Oromiyaa kaayyoo isaa galmaan ga'uuf tarkaanfii isaa jajjabeessee deemaa jira. Diinni naasuu keessa jiru ammoo dhumarratti injifatamummaa isaa uffatee dachee Oromiyaa irraa gabaa isaa sassaabachuun yoomuu waan hin oolledha. Injifannoon dhumarratti kan saba xiiqiin falmatuutiin gara birootiin mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru Bilisiginnaan Abiy Ahmad Aliitiin hoogganamaa jirtu carraa of baraaruu tokko qofa qabdi jedhee xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed bal'inaan odeeffannoo kana afaanuma Jawaar Mohaammed irraa obsaan waliin dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Paartileen keessatti warri miseensa paarlaamaa maal fa'aa galfatanii qaama yakkaa ta'u. Furmaata fiduu dhiisii qaama yakka raawwatu waan ta'aniif bifa sanii walaalamaniif sagaleen isaanii siyaasa Itoophiyaa keessatti dhabamaa deema. Akka fakkeenyaatti Izeemaa fi Abinsii kaaseera. Filannoo dabre keessatti aktiivlii hirmaatanii san booda akkuma qaama Bilisiginnaatti waan laalamaniif naannoo Amaaraa keessatti ejjechuu iyyuu hin danda'an. Rakkoo naannoo Amaaraa furuu dhiisiti Izeemaa nama Finfinneetti itti reeffatama. Abinis naannoo Amaaraatti itti reeffatama. Qaama rakkoo ta'an akka qaama rakkootti waan laalamaniif at least warra hidhatee wal lolu kan bosona jiruuf kan masaraa jiru jidduutti dhiibbaa godhanii walitti fiduuf illee sagaleen qabaatan maaliif already akka warra nama saayidii fudhatee itti ilaalamu jechuudha. Filannichi nagayaaf tasgabbiin fiduu hin danda'u. Nama tokko hojjaasaan ture nama yeroo baay'ee ati anas dabalatee warri kun ammoo dandeessan filannoo kana keessatti illee hirmaamtanii mootummaa kana engage gootanii nagaa fiduu qabdan jee nama cimoo ture. Amma lallaalee dhugaan galtee fi kana booda sirna kana keessatti haala wanni kun jiruun
jijjiiramni akka hin dhufne abdii kutadhee jeetin dhaabni lolaan itti haasaa ture jechuudha. Maal godhe beektaa filannoon kun? Filannoodhaan dirree siyaasaa irratti jijjiiramni dhufuu hin danda'u ka jedhu. Sinisizim namni adeemsa filannootirraa adeemsa siyaasatirraa akka abdii kutatu godhe. Zamana Ihaadeeg bara yoo xiqqaate paartiilee kanatu laaffatee alternatiivii dhabamee maal jedhamee taasifama ture. Malee silaa itti deemamee xiqqooma dirreen siyaasaa bal'attee maal jedhama ture. Amma garuu filannoon maal ta'e filannoon qoosaa waan ta'eef ummatichi waanuma filannoo jiru kana akka dhaga'ullee hin barbaadu gara kanallee jijjiiramni dhufa jedhee hin yaadu jechuudha. Kun maal godhaa humnoonni siyaasaas ta'e dargaggeessi biyyattii karaalee biraa akka laallatu gara biraatti akka deemu godha jechuudha. 2020 yoo yaadatte dirree siyaasaa dhiphisuudhaan nusiidhuudhaan kajjisnis ajjeesuudhaan deemuun sun Oromiyaa jeequmsa keessa galche. Waggoota afran dabre kana nagaa bisanii buusuudhaaf yaalii adda addaa godhame daandiin sun turreessuun cufamtee filannoo kanarratti illee xiqqoo mallee baay'ee filannoo kanarratti osoo waan isaan akkasitti sodaataniif naan galle malee xiqqoo osoo bananii haala keessa jirurraa uummanni namni waan hubatuuf aangoo wanni isaan aangoo dhabsiisuu danda'u hin jiru ture. Garuu akkaataan isaan filannicha sadarkaa taphaatitti sadarkaa qoosaatitti gadi fidan sun amma booda karaan sun nama hin baasu kan jedhu sammuu lammiilee onni lammiilee keessa akka seenu waan godhuuf jeequmsuma itti fufsiisaa deema. Filannoo kana caalaa fuulduree biyyattii irratti lola amma bakkoota adda addaatii dhooyaa jiru kanatu fi waa lama amma fuulduree Itoophiyaa kan murteessu amma waa lama. Tokko wal waraansa deemaa jiru lola deemaa jiru. Lammaffaa diinagdee guyyaarraa kufaa deemaa jiru kana waan lamaan kanatu fuulduree murteessa. Uummata yoo gaafatte amma sarvee yeroo adda addaa dhaabbilee adda addaa godhu. Maaltu isin yaaddeessa? Even last week maali ishuun guddaan amma yoo namni filannoo sadarkaa gadiittuu kaasu hin jiru. Tokkoffaa qaaloomina jireenyaati lammaffaa nageenyaa jechuudha. Waan lamaan kana furuu hin danda'u filannoon kun. Waan lamaan kana hin hammeessa. Diinagdee hammeessaa deema maaliifi warruma diinagdee kana qorqee nyaatee lolaan daaraa godhetu deema. Lammaffaa lolas itti fufsiisa lolli immoo diinagdee laaffisa. Kanaaf filannoon kun rakkoolee biyya sanii hin hammeessa malee hin fooyyessu murteessaallee ta'ee natti mul'atu. Filannoo har'aa irratti Abiyyi Ahmad Alii bilchiginnaa filatanii jiru. Buufataaleen filannoo magaalaa Finfinnee keessatti iddoowwan hedduutti namoonni filannoo irratti dhufanii hirmaachuu waan didaniif waraanni federaalaa bilchiginnaa filatee jira. Naannoo mootummaa Oromiyaa fi Amaaraatti boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa buufataaleen filannoo 143 sababa sodaa nageenyaaf waraanni guddaan banamee walakaawaa jiruuf filannoo gaggeeffamuu akka hin danda'amin ibseera. Ganama har'aa naannoo Oromiyaa fi Amaaraatti filannoon danqamaa akka ture keessumaa bakkoota gariitti erga sagaleen kennuun jalqabee lolli eegalee adda kutamaa akka ture boordichi gabaasaa tureera. Kana kan gabaase boordii filannoo biyyoolessaa mootummaa Itoophiyaa bilchiginnaan achi kaayyatte waan ta'eef kan isaan amananii hangana gabaasan guutuun biyyattii maal akka ta'aa oole tilmaamuun akkamitti nama dhibe jetture. Haaluma wal fakkaatu naannolee hidhannoo malee filannoon osoo hin filatin filannoon itti hin gaggeeffamin dhukaasa keessummeessaa oolan keessaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti guyyaa har'aa kan waraanni cimaan gaggeeffamaa ooleera. Naannoon Tigraay keessatti guutumaan guututti filannoon hin gaggeeffamne. Naannoo Tigraay keessatti filannoo dhiisiitii maqaa filannoo fi bilchiginnaa jedhamu akka tasaa taatee dogoggoraan illee dubbannaan ni ajjeefamta jedhanii jiru. Naannoon Tigraay ammaaf waraana mootummaa federaalaa Itoophiyaa irratti banuuf qophii xumurtee jiraachuu beeksiftee jirti. Asumaan gaaffii fi deebii haala yeroo irratti turtii ajajaa olaanaa ABO Jaal Marroo Dirribaa waliin
miidiyaan irraata biyyoolessaa Oromiyaa haala yeroo irratti taasise hanga dhumaatti waliin haa hordofnu. Almarroo baga har'a toora irratti isin qabannee dhiyaannee jirra. Nagaa walitti deebiin. Fayyaa taa'ee jaaldaandii nagaan na eegdeetis. Ayyee egaa uummanni keenya haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessumaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waa dhagaa jira. Ibsis ba'ee jira. Kana ilaalchisee namoonni garaagaraa yaada tokko keessaan quunnamaa jiranis jiru. Dhimma kanaa fi haala wanni kun yeroo kanatti barbaachisee fi maalidha waan jedhu akka gaaffii fi yaadaatti kana wal qabsiisee akka ajaja dhaabichaatti haala waliigalaa uummanni isinirraa hubatu yaada keessan akka nuuf qoodan barbaanne kanarratti yaada keessan nuuf kennaa. Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii kuni waan gabaabaa ifallee waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa zooniilee 8 jiran hundumaa keessatti duula egeree Oromiyaa eegaleetu jira. Duulli suni har'amaaf eegalee uggurri immoo waliin wal qabatee maaliif jiraatee kan jedhuu fi dalagaa seenaa impaayeraa Itoophiyaa keessatti dhalannee kan arginee fi seenaarraas kan baranne argaa dhageetti warra keenyarraa kaakilee abaabilee irra dhagahaa kan dhufne impaayerittiin kun erga afaan qawween ijaaramteetiin asitti akkaamayyuu wal jijjiirraanii aangoo barcuma siyaasaa dabarsanii walii kennuu karaa nagaa filmaataan gaggeeffame akka hin jirre beekamaama. Biyyi kun waggaa hanga kanaa qabdi, umurii hanga kanaa qabdi, wal mormisiisaa naa jiraatuyyuu malee umurii kamoo qabaattu filannootiin mootummaa wal jijjiiree akkaama hin jiru, hin jiraannes hin dhageenyellee. Egaa inni bara kana ammoo ittuu baddu baasaa isaa yeroo kaanillee beekta filannoon fakkeessiin tokko inuma gaggeeffama. Filannoo fakkeessii kana keessatti namni nagaan baheellee abbaa barbaade filatee bakka bu'ummaa kennatee galuus baatu garuu nagumaan bahee mootummichuma abbaa irree sana na filadhaa jedhe sana korojoo inni qopheesse sanatti guuteellee hin gala. Har'a sunuu dhibeetu namni abbaa filatuu dhabuu qofaa osoo hin taane akkaataan itti filatanii jiru. Biyya gadadoon itti baay'atee duutii dhala namaa homaattuu lakkaahamuu dhabe keessatti nagaatu jira. Namni nagaan bahee waan barbaadu filatee abbaa barbaadu buusee abbaa barbaadu immoo keewwachuu ni danda'a. Wanti jedhu qoosaa madaa namaatti ashaboo naquu fakkaata. Egaa biyyittii kana keessatti haala akkasii adeemaa jiru kanaan uummatumtiyyuu nama siichi tarmii biraaf waggoota itti aanan dhufanii fi ajjeechaa itti fufiinsa akka qabaatu, buqqaatiin itti fufiinsa akka qabaatu, hidhaaf saamichi itti fufiinsa akka qabaatu sagalee sii kennineerra jechuun yakka. Kanaafuu uummatis waan silaayyuu filatuun qabu mootummaan hin jiru, mootummaan inni jiru hattuu jiru kun immoo wal qindeessee duruu bakka walii kennee xumurateera. Beekama waan beekamu itti bahiinsaa waan beekamu waan irraa filatu hin qabu. Egereen Oromiyaa kanaan duras afaanuma qawwee jira. Warri nu gabroomses afaanuma qawwee nu gabroomse dhagaa darbachuu hanga qawwee dhukaasuutti humnaanidha mootummaa buusuu malee filmaataan mootummaa buusuun aadaa biyyittii kanaa ta'ee hin baratamne, baratamuus hin dandeenye. Har'a sanumatti ta'e haala akkasii kana keessatti egaa uummanni Oromoo hegeree ofii, hegeree biyyaa fi hiree sabaa murteeffachuu hin danda'u. Rakkoo fi gidiraa amma keessa jiru keessaa fi karaa filannoon inni ittiin of baasuu danda'utu hin jiru. Haala akkasii kana keessatti egaa mootummaatu jira. Mootummaan kun immoo jijjiiramaan dhufee jijjiiramni kun immoo jijjiirama hundee rakkoo bu'uuraa kan Oromoo fi kan sabaaf sablammii biyyittii keessa jiru jijjiiruu ni danda'a jedhee namni bahee filachuu danda'u hin jiru. Of goyyomsuu yoo ta'e malee paartiileen hedduun isaanii hangi ta'ee jalqabumaayyuu waa hedduu hin dhaqne garii immoo takka waa'ichee ilaalee karaa irraa harca'ee kaan ammoo egaa waan qoqqoodamtee yookaan immoo ircamtee jirturraa barcuma wayii argachuu fi bakki kennamee fi kan waliin waa'ila ta'ee deemu sinum jira jechuudha. Kanarraa kan hafe haala akkasii keessatti filannoon kun filannoo osoo hin taane tapha daa'imaati jedhanii haala keessaa ba'an kana keessatti uummanni bahee akkaataan inni itti hiriire
na ajjeesii akka na ajjeestuuf ammoo kunoo beekamtii kenne jedhu hin jiru. Yoo jiraates hin danda'amu. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaafidha. Egereen biyya Oromiyaa jireenya saba Oromoo fi saboota biyyattii keessa jiranii karaa nagaan akkaataatti argamuu danda'amu tokkoyyuu hin jiru. Ni dadhabne hin dadhabame jechuudha. Hagaa mootummaa kana waliin mootummaa abbaa irree hattoota walitti nam'an kana waliin kallattii adda addaan warri isa mormu nagaaf tasgabbii fiduu fi araaraa fi barcuma araaraatti illee walitti dhufamee taa'amee ture. Mootummaan sun abiyuuzuma gochaa itti fufeerraa kan hafe nagaa buusuu akka fedhiin hin jirre mul'ata. Kanaaf dhagaa hegeree Oromiyaa humna qawwee keessa jiru. Ilmaan isaa wareegama dargaggoo fi dargaggeettii yookaan qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramee lolachuu danda'uun uummanni Oromoo immoo isa kana waan qabu hundumaan bira dhaabbatee itti of kifimee jijjiirama hundee addunyaan kunis har'a abbaa humna qabuu fi irree qabutti jiraachuu danda'a. Kanarraa kan hafe dhugaan qaba jettee dhugaan ofii miila baasee manatti namaa dhufu akka hin jirre waan hedduurra arguu jirraa jechuudha. Kanaafuu egereen Oromiyaa kan inni murtaa'u akkaataa kanaanii filmaanni fakkeessi ittiin nama ajjeesuuf leejitimeesii argatanii hin danda'amu Oromiyaa keessatti jechuu jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo kanatti jira jaaldaandii isatti dabalatas uggurri sochii torbanoota tokkoof adeemu uummanni Oromoos ta'e sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiranii filmaata kan akkaataa kanaan filachuun haala hin danda'amneef waan irraa filatan illee haala hin jirre keessatti of goyyomsuu fi nama goyyomsuun illee akka hin danda'amneef sochii tokkamiyyuu akka hin goone mootummaa hin qabne kana mootummaa isaaf ta'u jijjiirrachuu fi tolfachuu irratti akka hojjetuuf of qopheessu. Kanaafuu uggurri taa'ee sochiin kamiyyuu hin jiraatu. Sanarra darbee dabballummaa mootummicha abbaa irree sanaaf bahuu fi nagaatu jira. Waan keessaa filatantu jira. Filannoo haqa qabeessa deemuu danda'a jechuu fi warri baala gizee ofiin jedhee daandiitti yaa'u ammoo balaa dhalachuu danda'uu fi isaanumatu itti gaafatama fudhata jechuudha. Kanarraa kan hafe wanni addaan jiru jaaldaandii wanti goonu waanuma duruu gochaa turre abbaa irree akkaataatti morminu waan ittiin morminu hundumaa fi waan ittiin dura dhaabbannu hundumaa qawwee keenyattis dabalata malootaa fi tooftaa jiran hunda fayyadamne waan gochuu qabnu keessaa kunis tokko kanuma dhagooni. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbaan isaa bobbaa milkii fi bobbaa injifannoo akka ta'u asumaan hawwaa. Bobbaa kana cinaatti ammoo uummata silaa wareegamnuu fi wareegama kafalluufii fi hiree isaa jijjiiruuf deemnu hegeree biyyaa tolchuuf deemnu kana qabaa gochuu fi qabnu eeggannoo gochuu fi qabnu gochuudha qabna. Sansaakkaa fi naamusa waraanni bilisummaa Oromoo ittiin beeku raawwachuudha qabna. Uummata keenyaa miti booji'amaa nutti dhukaasee boojinee qabneef illee qabaa gochuun barbaachisu gochuutiini. Waltajjii mootummaan abbaa irree kun fakkeessii fi harmii itti aanu yookaan yeroo itti aanu siichitti nama ajjeesuu fi leejitimeesii yookaan beekamtii argachuuf deemu kana tolfate waltajjii injifannoo fi waltajjii milkaa'inaatti akka jijjiirru jechuun barbaada. Kanatti dabalatee yoo waan haaraan jiraate akkuma beekamu ibsa karaa ofishaal miidiyaa dhaabite argachuun ni danda'ama jechuu. Fayyaa ta'e jaaldaandii kana dhaqaba. Hanga xumuraan hordofan galatamaa yoomuu injifannoon kan uummata Oromootiin yeroo hunda odeeffannoo haqaa ariitiidhaan argachuuf namoonni chaanaalii yuutuubii bilisummaa tiiviif haaraa taatan sabskiraayib godhuun hin dagatinaa. Odeeffannoon keenya yoo isinitti tole chaanaalii keenya laayik sheer godhuun yoo yaada qabaattan sanduuqa yaadaa keessatti nuuf barreessaa nu hordofaa. Asumaan chaanaalii keenya waan filannoo godhattanii nu hordofaa turtaniif hedduu galatoomaa.